sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Caamsaa 26 bara 2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Oduu keenya har'aas jaalnolee butaatu qopheeffateera. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa humni xumura gabrummaa hin mirkaneessine bilisummaan hin gonfatu kan jedhu kutaa 3ffaa karaa jaallarguu sabaatiin isiniif dhiyaata. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessuun kan sii waliin turus ani Jiituu Gadaati. Amma sududumaan karaa oduuttiin isin dabarsa. Qellem Onaa Gidaamii keessatti waraanni wayyaanee buufatee jiraachuun barame. Qellem Wallaggaa Aanaa Gidaamitti kaleessa irraa kaasee qeerroon waraqaa garaa garaa maxxanseen akkasuma raabsee fi kaabinootaa fi milishoota kanneen mootummaa wayyaanee jala fiiganii uummata miidhan irrattis yeroodhaa yerootti tarkaanfii waan fudhatamaa tureef dabalata ta'ee kaleessa irraa kaasee dhaadannoon garaa garaa magaalichatti barruudhaan bittinfameen har'a waraanni wayyaanee aanaalee hedduu keessa buufatuun uummataa fi qeerroo Onaa Gidaamii irratti doorsisaa fi shororkaa uumaa ooleera. Namoonni hedduunis deeggara adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo jechuun qabamanii jiru. Guyyaa har'aa aanaan Gidaamii fi naannoon ishee waraana humna Agaazii jedhamuun weerarameetu jira. Qeerroon dhaadannoo isaa ammallee kan itti fufee dhageessaa jiru wayyaaneen galuu geesseetti ka'een kaanaa yaa Oromoo Oromiyaan ni bilisoomti, gibira hin kaffalinaa, mootummaa wayyaanee hin gabbarinaa, eenyu isheen daangaa Oromoo littu jechuun dhaadannoo osoo barumsarraa galaa jiranii barattoonni dhaadannoo kana fakkaatu dhageessaa oolan. Barruuwwan warraaqsaas qeerroodhaan bittimsamaa jiraachuun gabaasaan qeerroo Gidaamii sagalee qeerroof hime. Oduu biraan naannoo godina addaa Finfinnee magaalaa Buraayyuu ganda 01 bakka addaa Kattaa jedhamutti waraqaan warraaqsaa qeerroon bittinsamuun sagalee qeerroof gabaasame. Waraqaaleen qeerroodhaan bittinfaman kunneen gaaffiin uummata Oromoo deebii argachuu qaba, abbaa biyyaa ta'uun keenya haa beekamu, gaaffiin uummata Oromoo gaaffii abbaa biyyummaati, uummanni Oromoo gaaffii mirgaa waan gaafateef gara mana hidhaatti darbamaa jira, kan hidhaman haa gadhiifaman, hidhaan duubatti nun deebisu, fincilli xumura gabrummaa dhumni isaa bilisummaadha haa jabaannu kan jedhuun waraqaalee kunneen bakka Kattaa Buraayyuu jedhamee waamamu keessatti bittinfamu. Diinni mootummaa wayyaanee yeroo ammaa kan abdii kutate kun falaa fi mala dhabee humna waraanaa isaa qofatti fayyadamee asii fi achi kaachaa jiraachuu qeerroon godina addaa magaalaa Buraayyuu irraa addeessa. Haala Oromiyaa keessaa walii galatti yoo dabarru fincilli xumura gabrummaa ji'oota 6ffaaf Oromiyaa keessatti kan adeemsifamaa jiru yeroo ta'u yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti sirni baruu fi barsiisuu utuu hin adeemsifamin qormaati biyyoolessaa barattoota kutaa 8ffaa, 10ffaa fi 12ffaaf dirqiin kan kennamaa jiru yeroo ta'u barattoonni bakkeewwan garaa garaatti kan hidhanii jiranii fi bakkeewwan hedduutti dirqamaan barattoonni akka fudhatan taasifamuu isaanii odeessi sagalee qeerroo qaqqabe addeessee jira. Dhumarratti tibba kana magaalaa Finfinnee Boolee Bulbulaa warra ganuu dabalatee fincilli xumura gabrummaa marsaa 5ffaan Oromiyaa guutuutti adeemsifamaa kan jiru ta'uun beekamaadha. Fincila xumura gabrummaa kana mirkaneessuufis ganama har'aa kana mooraa kolleejjii Kotobeetti fincilli gaggeeffamaa akka jirus beekameera. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu namaaf qabanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Yeroo darbee humni xumura gabrummaa hin mirkaneessine bilisummaa hin gonfatu kan jedhu kutaa 2ffaa isaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'as kutaa 3ffaa isaa isiniif qabadheen dhiyaadheera. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Wayyaaniin saboota biratti maal ta'uuf jirti? Saboonni biyya Itoophiyaa wayyaaniin sobanii jiru. Wayyaaniin doorsifamaniiru.
Oromoon biyya isaa dhuunfannaan isin liqimsa jettee waggoota 20 oliif gowwoomfatteetti. Waadaan seenameefii hafee waadaa abjuun beela'anii dheebotaniiru. Jireenya wabii hin qabneen mankaraaraniiru. Kun hundi har'a xumuramee jira. Siyaasi ishee guutummaatti fudhatama dhabeera. Uummattoonni abjuu wayyaaneen waggaa 5 lakkaa'uun dhiisanii isa waggaa 30 fi 50 tilmaamanii kan isaan baasuu fi dhaloota isaaniif tolu yaaduu eegalaniiru. Ammeenyi Oromoo irratti raawwatu kun borii isaaniif akka ta'u hubataniiru. Kanaaf egeree isaanii tolfataa jiran. Kun wayyaaniif balaa guddaadha. Sadarkaa kanarra geenyaan saboonni kun Oromoof humna dabalataa akka ta'an hin shakkitu. Saboonni kun gama hundaanuu Oromoon walitti bu'uun maal akka ta'e akka dansaatti hubatanii jiru. Gaaffii fi fedhiin Oromoo maal akka ta'e tolchanii beekaniiru. Beekuurra darbanii gaaffii Oromoo kun dhugaa ta'uu itti himuu eegalaniiru. Shirri maqaa daangaa Oromiyaa waliin qabaniin hojjechaa jirtu guutummaatti bishaan dhugee jira. Kun ammoo umurii wayyaaneef kan xumuraati jechuudha. Yaadi wayyaanee saboota of bira hiriirsitee Oromoo cabsuuf yaadde guutummaatti murkutaa'ee jira. Siyaasi gama kanaan eeggatu xumurateera. Wayyaanee fi humna tikaa poolisii fi waraanaa. Wayyaaneen jireenyi ishee miidiyaa irraa qofaa ta'ee jira. Badiin hojjettu hundi ammoo egeree wayyaaneef akka hin tolle isaanuu beekanii jiru. Humnoonni biyya keessaa ajajamuu diduu fi uummataaf looguurraa humna agaazii fi waraana Soomaaliyaa buqqisanii ijoollee irratti bobbaasuun keessa wayyaanee kan ifa baasudha. Waraanni har'a jiru ilmaan saba keessaa ijaarame. Irra keessa malee kan qawwee baatee jiru ilmaan sabootaati. Akkuma isheen humna namaa diigdu, kan humna ishee diiguu fi kan isa keessatti ijaaru ni jira. Humni kun waan biyya keessatti ta'aa jiru, biyya inni eeguuf lubbuu isaa kennaa jiru, sirni inni lubbuu isaa kennee jiru, maatii isaa maal gochaa akka jiru ifatti argaa fi dhaga'aa jira. Fincilli har'aa kun sirrii ta'uu warra dubbachuu danda'an irra ga'uu wayyaaneen argitee jirti. Kanaaf waraanni kun gaaf tokko gara uummataa akka goru haqa ta'eera. Humna poolisii fi tikaa hanga dhumaattuu sirni jiru waliin yoo ta'an humna uummataa jala hin dhaabbatan. Yoo waan hamaan dhufe hunda dura kan sirnicha ganee manatti gadu isaani. Maaliif jennaan shirootaa fi ammeenya hojjetan ni beekan. Kanaaf wayyaaneen gama hundaan dhiphuu fi waan qabduu fi dhiisuu keessa jirti. Kan ijoollee waggaa 7 rasaasan ajjeesuu fi barattoota kaaraateen akka dhahan taasisu abdii kutannaa kasaaraa kana irraa maddudha. Qabxiileen kanneen wayyaanee keessatti maal uuman uummata Tigraay keessatti oofu. Sochiin Oromoo guddachaa dhufuurraa sodaa wayyaanee keessatti uume guyyuu mul'ataa jira. Addatti saba Tigraay keessatti uumaa jiru ammoo akka malee guddaadha. Warri waggoota muraasa dura adeemsi wayyaanee kun deemee saba Tigraay fi balaaf saaxila jechaa turan balbala isaanii ga'uun himaa jiran. Akka dhaga'amaa jirutti akka sadiitti jiran. Warri aangoo irra jiran kan yaadan warra durumaan adeemsi kun itti hin tollee fi ifatti qeeqaa jiran, warra diinagdeen isaanii dachee Oromiyaa fi saboota biraa keessa ta'e yookaan warra duroomanii qabeenyaan isaanii addessitu akka arfaffaatti kan ka'an sabootuma keessatti guddatanii fi kanneen loogan wayyaaneen akkuma uummata Tigraayiif falme saboonni biraas falmuu akka danda'anii fi dhageettii atuu argatanii warra jedhan. Yaadanni kun saba sanaaf furmaatani ta'uu yoo jenne dubbiin isaa yoo deebii quubsaa argatan furmaatani ta'uudha. Yaadonni sadan duuba irra jiran bubbulee yaada isa tokkoffaa irratti humna ta'uun waan hin hafne oduun keessaa mul'iqaa jiran kana mirkaneessa. Hegereen isaanii yoo isaan yaaddesse karaa qajeelaa argachuu danda'u. Yaadi kun hundi furmaata isaa waliin isaan harka jira. Yoo duubatti deebi'u Oromoon hafjochaa jiraatu ta'e kasaaraa isaanii bara baraan badhaatu. Jabaachuu Oromoo isa dhumaa hin eegnu yoo jedhan ammoo filannoon isaanii maal ta'uu akka qabu nurraa eeguun hin qaban. Kanarraa kan hubannu caalaatti jabaachuun akka nu barbaachisudha. Maal keessa jiru
isa jedhu ilaaluuf keessa isaanii ilaalle malee isaan qajeelchuuf keessa isaanii ilaaluuf mirga ittiin qabnu. Waan ta'aa jiran irraa garuu jabina keenya gilgaaluu ni dandeenya. Barreeffama ko'arraa kanarraa kaanee maal gochuu qabna? Akka dhaaba siyaasaatti, akka hawaasaatti, akka miseensaatti, akka dhuunfaatti, akka beekaatti, akka ogeessaatti fi kan kana fakkaatan jennee wal gorsuuf ammoo uummanni Oromoo kan alaa fi keessaa jiraatan qindoomina jabaan bilisummaa haa gonfannu jechuun dhaamsa keenya. Horaa bulaa. Tole jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa'uuf hin qaba rakkoof dhiphoo arge anaanatti tole jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa'uuf hin qaba rakkoof dhiphoo arge qabsaa'uuf hin qaba rakkoo hunda arge. Jiruu gabrummaatiin turre bara dheeraa hanga har'aatillee kunoo jala jirra rakkoo mata kiyyaa hubadhee argeera. Jireenya koo dhiisee hidhadhee ka'eera jiraachuun dadhabne akka nam tokkootti qananii jiruu koo dhiisee of cinaatti qabsaa'uuf hin qaba uummata Oromooti qabsoon dirqama kiyyaa hanga xumuraatti qabsoon dirqama kiyyaa hanga xumuraatti. Jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa'uuf hin qaba rakkoof dhiphoo arge anaanatti tole jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa'uuf hin qaba rakkoof dhiphoo arge. qabsaa'uuf hin qaba rakkoo hunda arge. Otoo sabni kan koo gabrummaan jiraatu gammadee jiraachuu lubbuun koo nan feeto Oromiyaa biyyi koo hanga bilisoomtu anaafi kan qabu jireenyi koo martu ijjeeffatee taa'ee jireenya dhuunfaa koo jiraachuun danda'a akka nama tokko sabni koo Oromoon osoo booyuu rakkoo anaannatti hin tolu arguun feetu ijji koo anaannatti hin tolu arguun feetu ijji koo. Tole jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa'uuf hin qaba rakkoof dhiphoo arge anaannatti tole jiraachuun barbaada
hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareegee qabsaa ofiin qabaa rakkoof dhiphoo argee qabsaa ofiin qabaa rakkoo hunda argee. Baddaan natti qorree gammoojjiin na gubuu amnaan keessa baay'ee beelaanaa dadhaboo waan fedhellee ta'ee rakkoon na dhaqqabuu gabrummaa saba koo taa'ee laaloon qaboo namni osoo beekiin eessaa yoo dhalata afaan haadhaa irraa eenyummaa barata dhalatee guddatee ollaaf ganda beene saba isaatiif yaada ofiin bira darbe saba isaatiif yaada rakkoo saba arge saba isaatiif yaada ofiin bira darbe saba isaatiif yaada. Egaan sagantaa keenya waliigalaa guyyaa har'aaf jennee kanumaan goolabna. Turtiin waliin gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jecha sagantaa biraan nagaa wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.